ummata bal'aa Oromoo fi qabsaa'ota Oromoo 2017 xumurree waggaa 2018 seenaa jirra. Baga waggaa haaraa geessan. Waggaa haaraan gaarii fi badaa kan itti gilgaallannu baroota dabarsine keessatti gufuulee nu qunnamanii fi milkiilee argannus kan akkasuma waliin itti ilaallannudha jechaadha. Kanumaan wal qabatee waggaan haaraan waggaatti ummata keenya gochaa faashistummaa wayyaaneetiin Oromiyaa guutuu keessatti lubbuu isaanii dhabaniif daangaa isaanii situu falmatanii kufan kan itti yaadan kanneen immoo sababa kanaan qe'ee isaanii irraa buqqifamanii biyyuma isaanii keessatti baqattummaan mooraa baqataa keessa jiraachuu dirqaman kan itti yaadan akkasumas immoo tumsa isaaniif goonu caalaatti jajjabeessuuf kan itti ballama keenya haaressu ni jechaadha. Bara 2017 keessa waan hedduutu ta'e. Labsii yeroo hatattamaa yookaan immoo yeroo muddamsaa jettee wayyaaneen labsitee Oromoonni dhibbootaan lakkaa'aman ajjeefaman. Oromootni 600,000 ol ta'an immoo poolisii Somaalee kan wayyaaneen ijaaramee wayyaaneen deeggaramuun qe'ee isaaniirraa buqqifaman. Itti dabalees 150 kan ta'an immoo naannoo Ogaaden keessaa bulchiinsuma buqqa'insa uummata keenyaa fi hammeenya garaagaraa itti raawwatameef sababaa ta'een qabeenyi isaanii saamamanii ari'aman karaa irratti kufanii dhamaa'aa jiru. Oromoota kanaaf dirmachuu hanqatee kan yerootti dhaqqabee ummata kana bira dhaabbatee waan danda'u hundaan gargaarsa gumaachee saba Oromoo qofaatu jira. Bakka mootummaa jira jedhamee dubbatamutti ummata hammana guddaa lafa isaarraa buqqa'ee bakka itti hirkatu tokko hin qabne sabnumti isaa qofeen dirmatee fi gargaarsa agarsiisuun dabreessimuu saba Oromoo hunda caalaa akka inni ofitti boonu kan isa taasisudha jechuudha. Oromiyaan haala muddamsaa guddaa keessa turte. Muddamsi kun ammayyuu dhaabbannee itti fufee jira. Jihaa hundaan shororkaan itti jalqabe nagaa hawaasichaa jeeqee sabatiinsa dhorkuun isaa waanuma yeroo kana keessa arginu jiru. Booranaa kaasee hanga kaaba Wallootti shororkaan deemsifamu akka jirutti ta'ee dirree bahaatti immoo lola Oromiyaatti lolli ifatti baname Baale dabalatee Boorana Gujii itti aansee lubbuu namootaas galaafate qabeenya hedduus barbadeesse. Haalli kun maaliif ta'a? Maalirraa dhufe kan jedhuuf deebisaan isaa gabaabaadha. Sabni keenya yeroo kana keessa jabaatee harka wal qabatee mootummaa TPLF hin bulu jechuu isaarraa qofa. Uummanni Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaatiif jedhee waan qabsaa'eef jecha hammeenyi hamma tokko tuquu yaade irratti raawwatamuun ni jira. Haa ta'u malee ummatichi
hammeenya irratti raawwatamu cal'isee hin ilaalu. Waan isaa danda'ame hundaan dura dhaabbatee daangaasaa qeesaa kabachiisuuf tarkaanfilee boonsoo fudhatee diinaafis barnoota guddaa kenneera. Tarkaanfii sabni keenya falmaa biyya isaaf godhu keessatti fudhate keessa qoonni dubartoonni Oromoos kennan kan irraanfatamuu hin qabne. Daa'ima baatanii harka biraatiin immoo qawwee qabachuudhaan qe'ee isaaniif maatii isaanii ittisuu irratti qooda kennan carraa kanatti dhimma bahee gammachuu natti dhaga'ame ibsuun barbaada. Jaarsaaf ijoollee dubartii fi dhiira ituun jedhin falmaa o'aan sabni keenya ofii isaaf olii isaa irratti hirkatee godhe murannoo fi jabina uummanni keenya qabsoo bilisummaa isaatiif gochaa jiru hangam cimaa akka ta'e ragaa baheera jechuun ni danda'a. Waggaa dabarsine bara 2017 keessa waggoota 3 darbanii sochiin diddaa sabni Oromoo taasise saba Oromoo qofaa itoo hin ta'in saboota biraa impaayiricha keessa jiranis kakaaseera. Isaanis mirga isaaniif qooda isaaniitiif akka qabsaa'an sababaa ta'eeraaf yookaan immoo tinnisa humna ta'eeraaf jechuun ni danda'ama. Wayyaanee fi dhaaboota hirkattoota isiis raaseera. Keessatti qoodamiinsi akka mul'atu gochuurra dabree gaaffii uummataa hubachuudhaa fi wayyaanee dallansiisuu dhabuu gidduutti qabamanii akka isaan rakkatan taasisee jira. Isarrayyuu darbee humnoonni aangawaan kan akka gamtaan Awurooppaa fi gamtaan addunyaa haala jiru caalaatti hubachaa dhufuun qabsoonni bilisummaa Oromoo galma isaa ga'uun kan hin hafne ta'uu hubachaa impaayera kufaatiif gitirtiraa jiru kana suphamaan hambisuuf mootummaa ce'umsaa biraa tokko akka ijaaramu dhiibbaa gochaa jiraachuun isaanis argama. Hundumtuu dhiibbaa qabsoo keenyarraa dhufe ta'uu isaatiin tarkaanfii tokko gama diraatii jedha. Haa ta'u malee ituu gaaffiin uummatoota kumootaan lakkaawaman dirreetti baasee hiriirsisee daangaa irratti qawwee dura dhaabbatanii akka ittisarratti hirmaatan godhe furmaata hundee hin argamin akkuma kaleessaatti tarkaanfii suphamaatiin furmaata argina jechuun dogoggora akka ta'e gamanumaa qalbifatuun barbaachisaadha. Nagaan waaraan naannoo keenyatti argamuudhaaf gaaffiin Oromoon walabummaa biyya isaaf bilisummaa biyya isaatiif kaasaa jirus gaaffii akka kanaan dura yaadamaa turetti murna xiqqoo yookaan gartuu dhaaba politikaatiin ijaaramuun qofa itoo hin ta'in kan uummatoota miiliyoonotaan lakkaawaman hirmaachise kan isaanis immoo xiqqaa guddaa kan hin jenne wareegamuuf qophii ta'an ta'uu sochii gammaa godherrayyuu arguun furmaata hundee furmaata nagaaf sabatiisa waaraaf sababaa ta'u argamsiisuuf
yaalii godhan hundaaf iyyuu wabii ta'a jennee amannaa jechaadha. Hawaasni addunyaa tasgabbii naannoo keenyaa, naannoo Afrikaa bahaatiif uqamuun isaanii gaarii. Nagaa tasgabbii Oromoo caalaa kan fedhu hin jiru. Waggoota 150 olii sirna bittaa alagaa jalatti hamma bulu miidhaan akka isaa irra ga'u hin turre hin jiru. Ajjechaan, hidhaan, lafarraa buqqifamuun, biyya ofii dhiisanii baqatuun kan akkasaa qunnames hin turre. Kanaaf tasgabbiidhaa fi nagaan Oromoo roorroo hanga ammaa mootummoota isarratti wal jijjiiran keessatti argerra bilisa isan taasise. Biyya isaarratti abboomee, dinagdee isaarratti, tika isaarratti hanga gaafatama mataa isaa hin fudhannetti guutuu ta'e hin argamu. Oromoos qabsoo itti amma du'aa jiru kanarra kan isa ta'uu hin danda'u. Kanaafuu tasgabbiin naannoo Afrikaa bahaa tasgabbaa'uu Oromiyaa wajjin, sunis Oromoon walabummaa isaaf bilisummaa isaa mirkaneessachuu danda'u wajjin walitti hidhata qaba jenneetu amana. Jijjiirama kabeebsaan sirna bututee uummanni nagahe jedhee jibbe qoybuudhaan nagaa waaraa finna jechuun rakkina caaluuf uummata kadhateeru ta'uu gamanuun yaaduunis barbaachisaadha. Oromoota garri itti deemu ifaa ta'uu fi didee mormaa jiraniif waan mirkaneessuuf dhiibbaan uummata keenya wayyaanee kuffisuuf bifinsibsaa jira. Tokkummaan saba Oromoo yoomiyyuu caalaa cimaa jabaatuu isaa argina. Uummanni Oromoo irra guddaan biyya keessa jiru walaba ta'uun furmaata rakkina isaa isa hundee ta'uu yoomiyyuu caalaa hubachaa dhufeera. Hubannootas argataa dhufeera. Kun yeroo jedhamu rakkinni hin jiru jechaa miti. Humnootni ammallee dhimmoota adda addaan gulbanii Oromiyaan hidhaa sirna impaayera Itoophiyaa keessatti akka haftu shira xaxan dhabaman jechuudha. Haa ta'u malee akkuma kanaan dura gochaa turre sagantaa adda bilisummaa Oromootti yoo ciccinee jenne rakkooleen kanaa fi kana fakkaatan yeroo adda addaatti dhalatan irra aanamaa dhufanii bakka galma keenya akka geenye namni hin jiru. Seenaa keenya dabrerraa barnoota argachuun nu barbaachisa. Seenaa darberraa yeroo jennu seenota mootummoota dabranii keessatti kan Haayile Sillaasee achiis immoo itti aanes kan Dargii kufaatii mootummoota lamaan kana keessatti carraa Oromoon argatee jalaa bade gufuulee isa qunnaman of duuba deebi'ee seenaarraa dubbisuudhaan qabsoo isaa ammatti jiruu fi qabsoo fuuldura isa eeggatuufis dammaqinaan eeggachuu qaba. Bara 2017 keessatti qabsoo haqaa uummanni keenya itti jiru karaa danda'ame hunda deeggaruudhaan dhaabichas jabeessinee gara fuulduraatti tarkaanfachiisuun tarkaanfilee haalli jiruu fi dandeettiin jiru hayyamu hunda gooneera. Dhaaba keenya cimsuu keessatti biyya keessaa fi biyya alaatti hariiroolee jiran jabeessuudhaan hawaasa keenya biyya alaa jiran waltajjiilee garaagaraa irratti argamuun qunnamuudhaan dhaabota Oromoo wajjin hojii tumsaa jalqabuudhaaf hariiroolee haala aanjessan tolchuudhaan hojiilee tarkaanfii gara fuulduraatti fudhachuuf nu gargaaran bu'uura jabaa
buusneer jennee amanna. Illee bara 2017 hojjetamu jabeessinee bara 2018 keessa immoo injifannoo caalu galmeessuudhaaf qabsaa'onni dhaaba keenyaa akkuma bara dabarsinee haamilee Oromummaa jabaadhaan hafuura tokkummaa cimaadhaan of kenniinsaa fi rakkoo fi jilbeenfachuu dhabuudhaan akka isaan fuulduratti tarkaanfatan waamicha dabarsaa fi waan bara darbe gootaniif ammoo galatni keessan bilisummaa haa ta'u jedha. Maayirratti qabsoon itti jiru dheeraadha. Ba'aa bu'ii hedduunis nu dura jira. Kanaafuu qabsoo akeeka haqaa qabu kanaaf qabsoo yeroo fedhillee fudhatu bakka ga'uurraa hin hanqanne kanaaf of kenniinsaan hojjechuun wareega inni baasisu fudhachuun eebbifamaa ta'uusaa hubannee dhaaba kanaa fi qabsoo dhaabni kun itti jiru maddiitti akka dirmattan sabboontoota Oromoo hundaaf bakka jirtanitti waamichan dabarsa. Fayyaa ta'aa.